obboleeyyan keenya seenaan irra dubbachuuf deemnu seenaa Abii Bakriiti. Seenaa nama takka beekuudhaaf seenaa isaa beekuutti haajoma. Namni takka namni kun nama akkanaati jechuudhaaf yoo seenaa isaa beekan malee namni kun nama bareedaadha, nama naamusa qabu, nama amala qabu jechuun hin danda'amu. Kanaaf seenaa isaa qorattanii baratanii namni kun nama akkanaati jechuun danda'amu malee akkasuma yaa Rabbi akka Abubakrii nu godhi, yaa Rabbi akka baluu nu godhi jechuun hin danda'amu. Duuba obboleeyyan keenya viidiyoo keenya irraa kana seenuun duratti warreen chaanaala kanaaf haaraya taatan sabiskiraayib nuuf godhaa, sheer laayikii illee nuuf godhaa. sheer godhaa obboleeyyan keessan biraan nuuf gahaa isiniin jenna. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Assalaatu wassalaamu alaa rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Mee salaamtaa kana naaf deebisaa 30 harkattanii insha Allahu sawaaba 30 qabdanii. Duuba seenaa Abii Bakrii kana keessatti waa 15 dubbanna quba qabaadha. Fiihi 15 fasla waa 15 kutaa 15 dubbanna. Alfaslul awwalu kutaan duraadha. Fi nasabi shanyii Abaa Bakrii dubbanna. Shanyiin nama tokko dubbachuudhaaf shanyiin isaa eenyu jedhaniimi. Shanyiin abaluu eenyu yoo shanyiin isaa keessaa irrate guutummaa guutuutti nama sana beekuu hin dandeenyu. Athaanii kalamaffaadha fi ismi maqaa Abii Bakriiti. Maqaan Abii Bakrii eenyu ka jedhullee ni dubbanna. Abii Bakri jechuun maqaa guddinaati yookaan maqaa kabajaati. Athaalisu kasadaffaadha fi sifati. Sifa isaati inni nama akkamiiti, sifti isaa akkamii jechuudha. Arwaabi'u kana afreessaa fi islaami. Islaamuu Abii Bakrii dubbanname. Alkhaamisu kashanaysaadha fi man aslama calaa yadayhi. Nama harka Abaa Bakrii irratti amanee sababaa inni daawaa itti gochuu gorsuun nama amane. السادس كجيسادا فيما كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من الود. جاللا ارجما وجين قبن جالل لساني في جاهلية كيستي أكم تري كجان اللي دبتشوف تينيا إن شاء الله. السابع كتربفادا فيما لقي بسبب دعائه إلى الله تعالى. غر ربيتي دعوى قوتشو يوكا بيا وامو خيزت مال كنمي أبي بكرين غاف دعوى قدسا مال كنمي كجيو دبنا ودفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إرقما ربي الرادين دي بسوسا اللين دبنا. الثامن كفدتفا في هجرته. هجرة إني بئي كيستي وان أركمي دبنا. التاسع كسقلي سادا في خصائص خوبتي أبي بكري دا دبنا. وان إني أمتا خان قبابه أمتا خان الرا صحابتا غرير را صحابتا خان الرا وان قبابه kun Abii Bakrii qofatu qaba kajanka. Al-caashiru kakurneessaadha fi afdaliyyati. Caalmaya Abii Bakrii dubbanna. Al-haadi cashar 11 fi shahaadati lahu biljanna. Jannanni isa ragaa ba'amuu kan ergaan Rabbii isaaf ragaa ba'e Abii Bakriin nama jannataati kan ije jechuudha. الثاني عشر كل لما فاني في فضائله. تعال ما يزاد بچو
الثالث عشر كل سدفاني في خلافته أمير ما يوكا بكبو ما يساد بنا إرجمارا كان إني بكبوه. الرابع عشر كل فريسان في وفاتي دعاء يساد بنا bakka kanatti garaandha nama jetti namni cimaa fi jabaan akkana gaafa du'ee badu du'a isaa du'a kana qalbiin nama hin jaalattu du'a firaatii fi du'a namaatii fi du'a ofii osuma nama jaalannu fira dhiisee nama jaalannuu fi ollaa keenya ta'ellee qalbiin ni gadditi. الخامس عشر كل شنيفاني كتان تمرادا في ولدي ilmaan Abii Bakriidha dubbannaa jechuudha. Ilmaan meeqa qabaa eenyuu fi eenyu? Kanaaf kutaa 15 jechuun 15 kana keessatti dubbanna jechuudha malee qoqqoodamni isaadha. Yookaan kutaa 3tti baafna yookaan 5 baafne yookaan 6tti baasuu dandeenya. Kanaaf mee walumaan hanga xumuraa sagantaatti nu waliin turaa. Alfaslul awwal fi dhikri nasabi shanyii Abaa Bakrii dubbanna. Shanyiin isaa eenyu? Wa islaami abawai haadhaaf abbaasaa amanuu haadhaaf abbaasaallee ni dubbanna. Duuba obboleeyyan keenya gosti Abii Bakriidha wayunsabu ilaa Taymin. Taymii jedhamti gosti isaadha. Taymii banii Taymirraa inni gosti isaa Taymiidha. Min Murwa. Taymiin kun immoo Murraarraayi. Akkuma beekamu gosti abaluu eenyu jedhama. Gosti abaluu kana keessoon isaa hoo gosa Taymiirraa hoo Taymii keessaa hoo akkuma jaanka Murraadha. فيقال التيمي وهو في العدد إلى مروة مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكما إرقى ربيتي إني في مراتي قلا أبا بكرين مراتي قلا لأن بين كل واحد منهما وبين مرة 6 آباء. أكاكيو جها Abaa Bakrii fi Murraa jidduu akaakayyuu jaha. Akkasuma ergamaa fi Murraa jidduullee akkasuma aje. Fahaadhihi mawaafiqatun kun walii galteedha. Abaa Bakrii fi ergamaan akkuma umrii keessatti walii galan gosa keessattillee waliif galan je. Gosaa fi kamatta faqat fil umrii akkuma umrii keessatti walii galan alaa asahhil aqwaali. Irra jabaa jechaa fudhannee akkas jennee jechi xurree deemtuu jechi shaazii fi jechi biraallee ni jira. Garuu jechi dhugaan kanuma qabadha. Umrii keessattis gosti isaaniis walitti galaa. Murraa fi Abaa Bakri jidduu Murraa fi ergamaa jidduu akaakoo 6tu jira jedhan. Akkuma umriin isaanii 63 ta'anii 63 jiraatanii du'an jechuudha Abaa Bakrii fi ergamaan alayhi salaatu wassalaam. Kamaa sayaatii akkuma as deemu insha Allahu yoo Rabbi jedhe. Haati Abaa Bakrii eenyu? Ummal khayri jedhamti. Haati Abaa Bakriidha Ummal khayri lafzan wa ma'naa. Lafzii fi ma'naadhaanis Ummal khayriidha. Mee ajaa'iba obboleeyyan keenya. Seenaan ni jira. Lafziidhaanis ma'naadhaanis. Lafzii hogguu laallu Ummal khayriitiin haadha khayriiti. Lafziin hiikkaan jecha haadha khayrii jedha. Ma'naa hogguu laallu haati Abaa Bakrii immoo haadhuma khayriiti. Nama gaarii nama bareedduu akkamiiti. Kanaaf lafziidhaanis hiikkaan jechas ogguunii fi Ummal khayrii kan ammoo wasafnu
akkuma kana ummal khayri haadha khayriiti rabbiin haa bal'isuu fi maqaan isiidha eenyuwaati abaabakriidha سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ابنة عم أبيه آتي أبا بكر كنين وقو جنو كنو رأجيساني جرتن مكان في سلمى انتلا صخري انتلا سلمى انتلا صخري جرمتي أباني تيدا صخريدا صخرين كاينيوتي كعامري عامر كاينيوتي كان كعبي كعب كاينيوتي كسعدي سعدينو كان تيمي تيمين كان مراتي دوبا كسم مراتي قال يجودا دوبا سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ابنة عم أبي آتي أبي بكري كني إنيو آتي أبا بكري دا انتلا وسيلة أباتي انتلا وسيلة أبا أبي بكريتي اسمي كلامي انتلا ilma intalti sun ka eenyuuti ammi abii kan wasiila abii bakriiti kan abbaasa salmaani yookaa haati abii bakriidha eenyu ogguunuun jedhan kan wasiila yookaa adeera yookaa abbeera abbaa isaatii jennaan isinii galaami salmaa binti sakrii jenneemi caamirii kanaan walitti galan abbaan abii bakrii fi haati abii bakrii caamir kaji'an kana irratti walitti galan jechuudha caamiriin caamirii irratti hogguu walitti galan kanaafi haati abaa bakriidha eenyuu gabaabumatti abbaan abii bakrii fi haati abii bakrii waliif fira jechuudha duuba tole zakarahu jumhuuru ahli nasabi irra guddaan ulamaadha akka jedhanii irra guddaa jala deemna kanaaf obboleeyyan keenya karaa irra guddaa deemuudha qabna tole kanaaf seenaan abii bakriidha mee walumaan haalaallu duuba obboleeyyan keenya abaa bakriillee barree haadha abaa bakriillee ummal khayrii akka taate barree maqaansi kan dhalootaa immoo salmaa jechuu barree jechuudha duuba abbaa abii bakrii itti aansinaa zikru islaami abii quhaafaa abbaan abii bakriidha abii quhaafaa jedhama kuniyaansaa maqaan dhalootaa immoo usmaan jedhama usmaan bin caamir bin camri bin kacab bin sacad bin taym bin murraa abuu abii bakri siddiiq aslama yawma alfatxi abbaan abii bakriidha yoom amanee ka jettan yoo taate islaamummaa irratti du'ee maasha allahu yoom amane ka je'uuf immoo guyyaa fatxii makkaa amane guyyaa fatxii makkaa amanee hijiraa 8 gaafa makkaan caffamtuu gaafasiin ganda islaamaa taatu san amane abbaan abii bakrii وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع ربي اللي آدي قدي إسلام ما رتي آدي قدي ارجما دوبا أبا أبي بكر اللي برتني جرتني
duuba obboleeyyan keenya abbaa Abii Bakriillee barree jirra maqaansaa Usmaanii jennee kunyaansaa yookaan maqaan kabajaa Abii Quhaafaa akka ta'ellee barree jirra. Akka seenaan jedhutti immoo duutii isaadha zamana mootummaa Umar keessaa ni jedhama. Duuba mee waliin haa dhaggeeffannu. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أقم إرقى ربي قاف فتح مكة سينو ودخل المسجد مسجد نسين دوب مكة نسين مسجد مكة كعبة سين أتاه أبو بكر إرقمات تلف أبا بكر الصديق رضي الله عنه بأبي يقود أباسا دلوما كان أبي بكرين كني حركساتي دفجان مي أبليان كينيا ولين حلال ملكي أكنا كنا أباسا أبي بكري كان حركساتي دفي أبا بكرين أبي قحافة إرقماتي فدي مسجد خيستي فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم إرجمان أقما أبي بكر دا أركو قال نجي هل أن تركت الشيخ في بيته ما لبو ما في جارس منافد جارس دتبا كنا جارس دلوما كنا مالف منافد يجين إسلامي سودا في دوبا حتى أكون أنا آتيه أنمانو اتندقا أن اتندقا جهر زمالي في الديجي إرقما نبي بكريدان عليه الصلاة والسلام قال نجي أبو بكرين دوبا يا رسول الله يا إرقما ربي هو أحق أن يمشي إليك إساتو غركي ديموت حقا أتيرقا ربي كبجما كنا isuma siffinna malee ati akkamitti itti dhayxaa jee mee ilaala kabajaa Abii Bakriin ergamaadhaaf qabu alayhi salaatu wassalaam ni jaalata duuba ati akkamitti dhayxaa innummaan sitti haa dhufu malee jee kanaafi kun kabajaa fi jaalala ergamaadha agarsiisuudha mukrimatan li Abii Bakriin maaliif ergamaan maaliif jaarsa kana fidde maaliif jee ergamaa kabajuudhaaf ergamaan rabbiitis Abii Bakrii kabajuudhaaf Abii Bakriin nama akkanaati nama cimaadha ergamaa biratti ni jaalatas Abii Bakrii kabaju jecha jaarsa kana kabajee beeka Abii Bakrii kabajee abbaasaa kabajee duuba yaa obboleeyyan islaamaa kabajaa jarri akkasii walii qaban mee laala mee maaliif jaarsi kun dhufe ittin dhaqaa jee Abaa Bakrii kabajuudhaaf jecha jari lachuu taraa wal kabajanii laala Abaa Bakriinis ergamaanis lachuu wal kabajan هل أن تركت الشيك في بيته حتى أكون أنا آتيه أن كان نتلقتي ماليف جارس في الدجلين قال أبو بكر يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك إساتو سدفوت الرحق مليئة تتلقون الرحق آمتي يجين دوبا كناف ماليف في أبا بكرين amansiisuudhaaf islaameessuudhaaf jaarsilleen amanuu niyyatee dhufe duuba mukrimatan li abii bakrin qaal fa'ajlasahu abaa bakrii kun ni teessisee bayna yaday fuuldura ergamaa teessisee summa masaha sadra eeganaa qomasaa haxaa'e duuba qoma isaanii haxaa'ee ergamaan qoma isaa haxaa'eetii summa qaala lahu aslim amani jeen fa'aslama akkasitti duuba ni amanee abbaan abii bakrii alhamdulillahi rabbil aalamiin wakaana ra'suhu kashagaama
gaafsan mataan abbaa Abii Bakriidha akka Jibriiti jedhan kashagaama addeenyaa keessatti hadiisa muslimii wara'asuhu walixyatuhu kashagaama hadiisa jedhu jechuudha. areedaa fi mataan isaadha addeenyaa keessatti akka Jibriiti. faqaala rasuulullah صلى الله عليه وسلم غيروا هذا من شعره بو أدي كان ججيراتي هنافات تقولنيكا وانت براتين هلو براتين كان في الراججيرا أدي كان الراججيرا هيجي واجتنبوا السوادا قراتشان مو هلو في الراديسا هلو نمني دلومي هري بازي waan gurraachaan qalama gurraachaan dibuun haaraami waan biraatiin gosa biraatiin jijjiiraa jeen duuba seenaan Abii Bakriidha hedduu qalbii nama hawwataa seenaan Abii Bakrii kutaan takkaffaan asitti raawwatee insha Allahu kan itti aanu kutaa lammaffaati. duuba viidiyoo kana sheer waliif godhaa obboleeyyan keenya biraan nuuf gayaa warreen chaanala kanaaf haaraya taatan sabiskiraayib nuuf godhaa isiniin jennaa. assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.